Ashama harka fuunee hordoftoota Bridge Media kam jirtu nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha kun qophii keenya Bridge Artitti. Qopheessitoonni immoo ana Qidist Baqqalaa fi akkasumas eebbisaa jiruuti. Har'a keessummaa wayii qabanneeti kan dhiyaanne. Keessummaan kun eenyu weellisaadha. Haga xumura qophii keenyatti nu faana tura isiniin jenna. Ogeessi kaameraa keenya immoo akkasuma boggaa laaptaabuun nu faana jira. Turtii gaarii qabaadha. Hayyee har'a wanti dagattee jira. Biyya alaa fi biyya keessaa. Egaa akkuma ati dura kaaste Qidist Baniinsa irratti akkuma kaaste keessummaan keenya akkuma yeroo kaani weellisaadha. Weellisaan kun eenyu moo nuti nutti ta'an? Isumarraa dhageenya. Tole galatoomadha. Maqaan koo weellisaa Dajanee Guddee jedhama. Kanan aladhee guddadhee guddina Shawaa Kaabaa Aanaa Wacaalee gandaa qotee bulaa Addoo jedhamtan tanan aladhee guddadhe. Tole ka weellisaa Dajanee Guddee keessummaa kabajaa taatee istuudiyoo keenyatti waan argamteef maqaa uummata bal'aatii fi akkasumas maqaa miidiyaa keenyatiin guddaa galatoomi jenna. Baga nagaan dhufte. Tole isinillee baga nagaan dhuftan anillee maqaa dhaabbata kanaatii fi isin mara keessanuu baay'een isin galateeffadha. Akkuma baniinsa irratti taasistee weellisaadhaati. Gara weellisaadha. Gara weellittu akkamiin dhufte? Aartiin akkamiin si waamtisiin? Tole aartiin akkuma dura jedhe naannoo magaalaa baadiyyaatti dhaladhee guddadhee akkuma nama kamiyyuu sirboota dhaggeeffachaa ture sirboota warroota durii dhaggeeffachaa ture. Kanarraan kan ka'uudhaan aartii sirba hojjechuu waan ani barbaaduu fi waa'een aartii keessa kootti yaadan ture dhaladhee beeynanii innuman yaadaa ture waan ta'eef kanaaf kanarraa ka'uudhaan gara aartiitti dhufee natu gara aartiitti dhufee jechuudha. Kanaafuu jalqabuma fedhii jalqabarraa qabdurraa kaateetee jechuudha. Malee namni fakkeenya godhattee akka beeluu horii ta'e jettee jalqabdee namuu hin jiru. Lakki hin jiru. Maaf jennaan sirboota dhaggeeffachaa ture kan dura siin jedhee sirboota warroota duraan dhaggeeffachaa ture ijoollee warra sirboota gootota ijoollee salaalee akka Bosiyyoon akka Mulgeetaa Lataa sirboota Adammaaruu dhaggeeffachaan ture. Kanarraa ka'uudhaan anis akkamitti sirba hojjechuun qaba jedheeni gara na dhufe jechuudha. Yaa salaalee yaa salaalee yaa salaalee yaa baay'ee ijoolleen salaalee weellistoonni salaalee istiidiyoo keenya baay'ee itti eebbifamanii jiru mana isaaniiti jechuun ni danda'ama jechuun maayirraa ka'ee tanan jechuun salaalitti guddadhee namoota sirba yookaan namoonni fakkeenya godhadhee hin jiru jedheera garuu yookaan immoo sirboota nan dhaggeeffadhaa jireera. Salaalee akkanumattuu sirbaat oolee bulaa waan jedhamuufuu gara sirbaatti dhufuun isaa fi baay'ee akka salphaatti itti ta'edha jechuudha. Yaa ta'u yeroo barataa jirtu moo yeroo kami sirba kee kan duraa kan baaste yookaan immoo isumaayyuu mee irraa sofna sadarkaan barnoota keetii hanga maaliif deemtee osuma barataa jirtu iyyuu immoo aartiin keessa kee kan bubbule? Osumani barachaa jiru barumsa naannoo biraan ture. Kutaa tokko aga kutaa lamaa naannoo baadiyyaatti naannoo biraan ture achitti baradhee kutaa afurii kaasee magaalaa mukaa turreettan baradhee waan ani fedhii aartiidhaaf qabuun waan ofii kootii fi ofiif waan ani hojjechuu barbaadeef sirba waan ani hojjechuu barbaadeef dhugaa dubbannee bakkee kanaan tanga'ee aartii anumatu hojjetee anumatu dhugaa dubbachuuf gargaarsa tokko malee akkaataan itti hojjetee iddoo kanaan ga'ee anaaf rabbi beeka. Kanaaf aartii waan ani fedhii aartiidhaa qabuuf barumsa kutaa afur oduun barachaa jiru magaalaa muka xurrirraa magaalaa sultaa galee guyyaa hojii humnaa hojjechaa ture. Guyyaa hojii humnaa hojjechaa ture aga kutaa sagalii galgala magaalaa sultaatti galgala aga kutaa sagalii bareedaa ture. Barumsa koo kutaa sagalii irratti adda kute. Maaf jennaanii haalli waan nama jennee fi adda kutee gara aartii kootti itti fufechu.
Kanaafuu kutaa sagaletti baay'ee wanti inni keessa darbe xiqquma jechuun xiqqoo dhageessee baay'ee hubachuu akkuma dandeessu. Laayifiin xiqqoo itti cimaa ture garuu sana keessatti wanta keessa isaatti uumame yookaan immoo fedhii aartiif qabu osoo addaan hin kutin. Yeroo tokko illee gargaarsi maatii yoo si bira jiraate hamma iddoo ga'uu yaaddee olitti illee ga'uu malta yeroo immoo iyyuu hin taane suni akkuma barame immoo hawaasni keenya yeroo baay'ee waan aartii kanaa wal qabate sin jajjabeessanillee bakkuma guddaa waan ittiin geessullee hin se'an gaafuma iddoo wayii geessee si arganillee haa ta'u hin bannee wayiiti kan haasa'an malee jalqabuma irratti hin deeggaranii ispeeshaalii immoo keeziin addaa jiraate taananii wanti chaalenjii si godhu addatti jiraate taanan xinnoo inuma sitti cima aartiin inuma aarsaa si kaffalchiisa namni kamiyyuu immoo iddoo ga'uu yaade ga'uudhaaf aarsaa kanfaluun waanuma jiru innis waanuma san chaalenjii gochaa ture na fakkaata. Egaa chaalenjii keessa darbuun ilma namaatiif jireenya isaa isa fuulduraatiif immoo haala gaariin akka dabarsu yookaan immoo wanta darbeerraa baratee gara fuulduraatti akka of qopheessee itti deemuuf isa gargaara. Dajuuf inni kun waan haaraa miti. Egaa sirba jalqabdee hoommoo sirboota illee rakkachaatumaan baasee maal jettee jirta. Yeedaluu fi walaluu isaa irratti sirba kee kan duraati irratti eenyufaa si gargaaree moo ofuma keetiif isas kan qopheesse? Sirba koo duraa kanan hojjette walaloof yeedaluu isaa anumatu hojjete. Walaloof yeedaloo anatu hojjete garuu walaloof yeedaloo ani ofii kootiin nan danda'a jedhee ofuma kootiif barreessee fuudhee gara istiidiyoo hin deemu. Maaf jennaani namoonni na dursu hedduu jira. Na caalaa namoonni muuxannoo qaban hedduutu jira. Ani gaafa walaloof yeedaloo barreessu namoota na fuuldura jiraniif barreesseen iddoon kun hin bareedamoo akkamii wanni kun jedheen namoota na filafiitti jiraniin mari'adha. Sirba koo dura viidiyoo itti hojjedhee sirba mata dureen isaa shaggee salaalee jedhudha kanan hojjedhee sirba jaalalaa ture. Sirba sanii akkuma jedhe walaloof yeedaloo natu barreesse garuu akkuma jedhe ani fuudhee istiidiyoo hin deemne urgeessaa isheetuu fi hiriyoota koo ture. Urgeessaa isheetuu fi boqonnaa sammuu jedhama hiriyoota kooti. Isaan akkam jedheetti mari'annaan iddoo tokkotti isaa waliin ammatee tokko sirreessa malee naaf sirreessa malee walaloof yeedaloo namatu hojjete jechuudha. Okay, shaggee salaaleeti mata dureen sirbicha. Sirba jaalalaati. Sirba jaalalaati. Yeroo san jaalallee sitti jira jechuudha yeroo dargaggummaati. Akkuma Jaalallee isaa kutaa sagal seenee argee fi sirbi baasa. Maal jedhame sirbichi? Sirbichi kotume shaggee salaangaalee kotume wajjin jiraanna jaalalli keessa hubengeera dawaa jaalalaa sabengeera. Kotume shaggee salaangaalee simboon keenya dura deema. Kotume shaggee salaangaalee bakkalchaa barii fakkaate. Kotume shaggee salaangaalee sirraa fagaachuun naraakee. Kotume shaggee salaangaalee yaadoo kee garaan. Kotume shaggee salaangaalee kotume wajjin jiraanna jaalalli keenya hubeera dawaa jaalalaa sabeera. Kotume shaggee salaangaalee kotume wajjin jiraanna jaalalli keenya hubeera dawaa jaalalaa sabeera. Kotume shaggee salaangaalee simboo keenya dura deema. Kotume shaggee salaangaalee fakkaachaa barii fakkaate. Sirraa fagaachuun naraake. Shaggee salaalee yaadoo kee garaa nyaate. sana booda waan akkanaa kanan dhabu waan salaalee. Shabootee Tumirra. rukuttaa miilaati miti yeroo baay'ee ritimiin shabootee. Shogotee lama. Shabootee jedhama rukuttaa lu'ee shabootee. Inda waan akkanaa kana dhabu. Lukaani rukuttaa lukaatiin na fakkaata. Wantiin intalti kana dhageessee laaftee mo'achumaan baddee garuu. Akka kamitti maaliif naanisi
tasgabboofteetuma dhaggeeffatteetuma callisteetuma hin balle. Sagalee kana garuu dhaga'anii toobaduun hin ulfaatu. Shakkii. Ayi sagalee kana dhaga'ee hidhuu bangalaa akkan jedhu. Okay, qabichi sirbeen kee inni duraa sirbii kee inni duraa qabiyyeen isaa jaalala jetteerta. Kutaa sagal jirtaa immoo yeroo kana baastu egaa addaan kuttee. Lakkii otumaan barachaa jiru hojjedhe. Yeroo kutaa sagalee. Sirboota meeqa qabda akka waliigalaatti? Waliigala isaa naannoo viidiyoo sadii hojjedheera. Sirban kana dura hojjedhe garuu sirba Shaggee Salaalee jedhu kana dura sirbin hojjedhe jira ture. Bara 2009 oduma sirba hojjedhee oodiyoo isaa xumuree viidiyoo animaatti hojjeta jedhu balaan addaan qunname. Balaan addaan qunnames faazarii kotuu boqotee anaa oodiyoo xumuree viidiyootti hojjedha jedhu faazariin koo boqonnaan sirba isaan bakkuma jirutti achumatti inni dhiisee istiidiyoodha hin baafne achumatti dhiisen isa kana sirba lammataa kana tutturee amma ta'e tuttureen sirba Shaggee Salaalee jedhu kana haaraa hojjedhee viidiyoo isaa itti hojjedhe. Maaliif dhiiste garuu sirbichi sun ergasii baay'ee maal seeti? Aartii irra yeroo jirtu yookaan immoo yaanni aartii yoo keessa kee jiru fakkeenyaaf walaloo tokko barreessuuf muudiin ati irra taatu murteessaadha. Muudii sanaan inspire taate yeroo sanatti waan sana yeroo barreessitu yeroon sun yoo darbe immoo muudii biraa keessa seenta. Sana dagachuun hin dhufa jechuudha yeroo baay'ee. Yaanni wayii sitti dhufa wanti karaa irratti osoo deemtu wanti ilaaltu wayii jira. Wanta sanarraa ka'umsa godhattee yaada san guddistee artikuleetii gootee imaajineeshinii mataa keetii itti dabaltee akkasitti lubbuu itti horta aartii tokko irratti. Walaloo yaa ta'uu, diraamaallee, fiilmiillee yaa ta'uu ka'umsi isaa yaada mitire. Yaada san gabaabsitee waraqaa xiqqoo irratti kaayyattaa sana booda immoo maal goota? Isa illaa boriitti godhaa deemta bal'isaa deemta afaan Ingiliffaatiin wanti jedhama maayini seenaariyoo jedhama. Qabiyyee sana akkasitti gootaa sana booda immoo maal goota? Gara yaadde sanitti itti daddabalaa deemta. Gara immoo yeroo sanarraa immoo yeroo maqxu muudii sana keessaa gaafa dabartu immoo waan biraatti ceeta waan ta'eef mucaa kanarraa amma ani kanan argaara. Miira gaddaa keessa ture na fakkaata. Abbaan isaa boqochuu. Miirri gaddaa akkuma jirutti ta'ee garuu wanta yeroo san yaadde yoo daftee itti hojjechuu baatte akka dhiistudha yoo bira dabartee akkasii jibbisiisudha. Maayifiin wanti sun amma haala koo wajjin hin deemu wanti jettee yaaddu jira yookaan immoo yaanni kee kan duraan ture sunu kan biraatiin liqimfama. Yeroo baay'ee artistoota baay'ee irratti waan akkasii mul'ata. Namni Lakkii maal akka ta'e beektaa sirbicha kanan dhiisee fi waa'ee gaddaa isaaf osoo hin taane sirbin hojjedhe suni dura hojjedhe suni namnis hin mari'anne namni hin gulaalsisne sirbicha waan ta'eef viidiyoo isaa itti hojjechuu fi yeroo saniif yaa barbaadu malee ergasi gaafa naaf galu nan ture akkuma beekamu faazariin koo boqonnaan xiqqoo amma ta'e irra ture jira. Sirba kana waan nan quusine beektaa sirbichi dura hojjedhe sun. Maaf jennaani uummataaf gaafa waa dhiyeessitu sirba waa bareeda isaa uummataaf hojjechuun barbaada. Irras ta'e boru gaafa ni hojjedhu waan ergaa qabu waa bareeda isaa hojjechuuf fe'a. Sirbi suni waan nan gammachiifne fi achumatti dhiisen sirba marii qabu sirba bakka nama gulaalsisee hojjechuu waan an barbaadeef sirba isaanii waan natti hin tolle walumaa gala isa dhiisen kan biraa hojjedhe malee. Yaada bareedaadha eebbaa asirratti. Kuni amansiisaadha garuu maal akka ta'e beektaa ani anan jechuu barbaade yeroo sanatti itti amanteerta sirbicha. Kan kee qofaa miti bar. Namni tokko ati amma muudiin atirra jirtu keessumaayyuu muudii wanti jedhamu kan immoo haalli atirra jirtu. Murteessaadha waan ta'e barreessuuf yeroo gaddarra jirtu waa'ee gaddaa barreessuu yaaltaa yookaan immoo waa'ee gaddaa oduu sirbee wanti yaaddi jedhu sitti dhufa yeroo gammachuurra jirtu yookaan immoo waan ta'e yeroo argitu waan adda sitti fakkaatu yeroo argitu yeroodhuma argitu sanitti wanti ati itti laattuu fi yookaan immoo infaasisiin ati itti laattuu fi eega darbee booda kallattiin ati itti ilaaltu wal darbaa jechuu barbaade taanani malee sirriidha yaada keetii sobateera. Inni immoo qulqullinaa fi jedhee too kan ka'e sirriidha. Waan bareedaa fidee dhufuufan san bira darbee kan jedhe sirri garuu waan bushaa kan itti fakkaate waan bira darbeef osoo yeroo san hojjetee darbee
humni sun hin badu yookaan immoo inspiraashiniin yeroo san jiru sun encouragementiin yeroo san jiru sun yeroo sanatti hin badu isin jechuudha. Akkinaan yaadni keetis sirriidha. Wanni ati kaastee sirrii ta'e otoo jiru akkinaan isa itti hubadhe immoo hubannaan namootaa garagari mitire. Namni kamiyyuu ogummaa garaagaraa qaba, dandeettii garaagaraa qaba. Inni yeroo sanitti itti fakkaatee gama yeedalootiin, gama walalootiin, gama hundaaniyyuu ofiisaatiin barreessee kaa'ee ture. Qaamni isaa gulaalee, ogeessi isaa gulaalee kan biraan turre. Yeroo sanitti yaadeeti jira ofuma isaatiin hojjetee xumuruuf yaade garuu immoo namoonni hundumtuyyuu dandeettii garaagaraa qaba akka walaleessuu walaloodhaan cimaa ta'uu danda'a gama biraatiin immoo gama ogummaa garaagaraatiin namoota biraa hirmaachisee sirriitti gulaalsisee hojjechuu waan fedheef hojiin sun kun na hafaa namni hundumtuu waan hunda hojjechuullee danda'a garuu immoo yeroo tokko tokko akkaataa ogummaa namootaatiin namoota otoo gulaalchisee waan bareedaa waan miidhagaa hawaasni jaallatu laphee namootaa keessatti hafuu wayii hojii bareedaa ho'ii hojjechuudhaaf ogeeyyii garaagaraa hirmaachisuun koo dirqama jedhu kun cimina baay'ee. Inni cimina garuu kanarratti egaa kaasuun keenya nafne walitti deebina dajuu wajjiniini waa'ee gulaaltummaa yeroo kaasnu garuu waa lama jira gulaaltummaa irratti yookaan artiidhuma kamiyyuu criticize yeroo gootu yookaan criticism wanti jedhamu filosoofiin yookaan ideoloojii wayii jira artii irratti criticism jechuun waan tokko kallattii faallatiinis kallattii sirriinis kallattii sirrii hin taaneenis ilaaluu jechuudha. Maal of keessaa qaba maal akkamitti dabarsuu barbaade maaliif kana kaasee akkamitti kana kaasee waan baay'ee of keessaa qaba. Gulaaltummaa amma criticismiin kun yookaan immoo kan gulaaltummaa jennuun kun dandeettii nama baay'ee kan ajjeesudha jedhamee tilmaama. Beektonni kanarratti faallaa lama jira jechuun hin barbaachisu jechuu miti. Ani hin barbaachisas hin barbaachisus hin jedhu garuu beektonni maal jedhu immoo kan jedhu kaasnee bira dabarra. Art criticism yookaan hojiin tokko yeroo criticize ta'u namoonni criticize godhan sunuyyuu fedhii namicha yookaan artisticha keessa jiru san balleessanii kan isaanii itti galchu. Kanaafuu wanta akka bu'een yookaan immoo word for word wanta namicha keessaa dura mul'achuu barbaade san osoon argin bira dabarra du'ee darbaa jedhama. Gama biraatiin immoo criticism yookaan immoo gulaaltummaan kun gaariidha kan jedhamee yaadamu immoo gama biraatiin akkuma dajuun dura nuuf kaase warroonni muuxannoo qaban deemtee yeroo mari'achiistu haa ta'uti waanuma isaaniillee sitti manis waan keessan si jala rukutanii darbanis miidhagina isaa hamma tokko si dabaluu malu. Gama biraatiin miidhagina dabaluu ni mala. Gama biraatiin garuu wanta qiddisti duraan qabattee kaate san uummanni hin argatu jechuudha. Maal argata? Kan namni biraa si keessa kaa'e yookaan immoo waan ati dura qabdee dhufte san shifti ta'ee kan biraa dhufa jechuudha. Ogummaan isaa sirba qofa ta'uu danda'a. Artiin immoo garuu maal akka ta'e beektaa? Wanta sirraa maddu ta'uu qaba jechuun namni hunduu kan mataasaa qaba inni ta'e irraa mitire artiin vaaraayitii qaba hin jennuuf akkuma namoota uumama namoota akkuma uumama namoota irratti hunda'ee kan si bira jiru kan biraa kan na bira jiru isa biraa kan biraa na bira jiru kan biraati. Kanaafuu wanta na bira jiru san ka'umsa isaa laaluuf Tarii galeefii danda'a laata jechuudha. Gulaaltummaan hin galiniif. Galeefiitii beekee eebba. Fakkeenya amma kitaaba afaan Amaaraatiin barraa'an keessaa kitaaba Sibaat Gabra Egzaabeer fudhan. Inda warra daawwantee jedhamu sun jira miti yookaan immoo latummaa hin agaalliin fa'aa taayitilii isaanii yeroo kaastee ilaalte Sibaat eenyu gulaalsise jechuun baay'inaan wanta soosaayitiin keenya hin jaalanne Itoophiyaa irratti wanta hin baramne miti waa'ee saala qaamaa kuni kana itti maqaa isaatiin yaamuun safuudha miti namichi suni garuu waan itti yaade itti amanee barreesseera. Safuudha jedhamus garuu safuunumtuu akkamitti safuun cabee jechuufiyyuu artii namicha sanii namni ilaalle hin jiru keessumaayyuu yeroo dargaggummaa jechuudha. So maal jechuu barbaade tanan hin barbaachisus hin jedhu ani hin barbaachisas hin jedhu warroonni hin barbaachisu gulaaltummaan yookaan kiritisizimiin hin barbaachisu warreen jedhan sababa kana qabu isin jechuufan. Sababni isaas wanta ati dura qabattee kaate si jalaa ajjeesa yookaan immoo yaada si jijjiirsisa. Fakkeenyaaf wanni tokko ati jecha soosaayitiin sodaatu yookaan jecha soosaayitiin yaamuun ittiin tolle tokko taaboo ordee wanta jedhamu san yoo fiddee dhufte maal siin jedhu kuni sirrii mootii kanaan jijjiiri siin jedhu miti.
Garuu anatti fidde sun sirrii ta'uu danda'a. Namni isa jaalachuu mala. Nama isarra fooyyee argatee too gara ogummaa isaatiin inni tariitii yookaan weellisaa ta'uu sagaleessuun dandeettii isaa ta'uu mala. Baay'ee as a general no. Akkuma walii galaatti malee gara isaatti gaafa finnu gara isaatti hin deebina garuu artii irratti haasawaa waan jirruuf waanuma walii galaa kaasuuf malee waluma faana kaasuuf malee gara keetitti gaafa deebinu appreciate jechuun namni kan na dursa irraa hin baraa jechuunis ogummaa tokko. Sanan danqisiifachuu fi barbaadaanillee. Ogummaan inni duraa ogeessonni durii maal hojjetanii darbanii ani achirraa maalan piik godhaa jireenya koo kan fuulduraaf maaltu na fayyada jedhanii waan ta'e search out gochuun dubbisuun namoota sanaan dura karaa banan warroota gameeyyitti siqanii waan gaggaarii barachuun quality tokko. Gama kanaanis namni garuu ka'umsi kan kee ta'uu qaba yeroo kamiyyuu. Artistic view'n namoota wal darba. Artistic view'n namoota wal darba. Ati kallattiin wanti tokko itti ilaaltu kan biraati. Amma fakkeenya ani amma asitti fakkii saree fakkaatu sun fakkeessee sitti kenne kallattiin ati itti ilaaltu kan biraati. Kallattiin inni itti ilaalu kan biraati. Kallattii kaameraamaaniin keenya itti ilaalu kan biraati. Artistic view'n wal darba. Wanti sun kallattiin nuti itti ibsinu wal darba. Kallattiin nuti itti ibsinu santu artii jedhama. Galatoomee bisa. Kanaaf akkasitti galatoomee sirriidha. Yaadni keessi sirriidha jechuun namni akka ati jettutti yaada ati qabatteertu sanii yookaan immoo yaada namni tokko waa tokko gaafa qabateeru gadi baasee yoo dubbate dubbisaa sanirraa inni yookaan shakkiteeti yookaan naan bareenne jetteeti waan akkasii kana isa sanii kat gootee jechuutti dhiistee maaf inni ta'uun qabuuti oduu gadi baaftee tanammaa kana caaluu qaba jechootatti jettuudha tanatti kaasaa jirtu. Caaluu danda'a jetta. Garuu immoo ani beektaa aartiin akkuma hojjenneetuma waanuma taane hojjennuu miti beektaa. Wanni suni amma walaloo namaatti wal fakkaachuu danda'a. Jeedaloo namaatti sirba namaatti wal fakkaachuu danda'a beektaa. Kanaafi dursarra oduun sirbatti seenin gara sirba anuufii kootiif hojjechuutti oduun seenin dura maal akka xiinxalaa ture beektaan sirbi namaa akkamitti sirbi akka hojjetamu baay'een xiinxalaa ture baay'ee itti yaadaa ture walaloo namaatti wal fakkaatamu waliif fakkaatu isa jedhu isa sani yeroo duraatti fi yaaliidhaaf jedheen ofuma kootiif hojjedhe gaafa hojjedhu sirba namaatti wal fakkaate jeedaloo namaatti gaafa wal fakkaatuun nan dhiise. Kuni nama amansiisa. Galee jeedaloo namaatiin gaafa wal fakkaatu dhiiseen maaf jennaan gaafa gadi ba'eessi gatiin qabu waan ta'eef gaafa uummata bira ga'es gatiin qabu. Kanaafiyyuu maal gochuun qabaa of danda'ee hojjechuun qaba jedheen har'amma asirra yoo irraa akkana asitti tarkaanfattee akkas tarkaanfachaa deemtamiire. Kanaafiyyuu ankaleessaa sanirraa waa barattaa waan har'aa fooyyessaa deemta. Kanaaf jedheeni wanni suni waan qubsaa waan hin taane walumaa galatti sirba aartiin iddoo guddaa qaba waan ta'eef waa bareeda isaa mataaf qopheessuun qabaa hawaasa kootti fedhan hojjedhe waa bareeda isaa waan haaraa hojjechuun qaba jedheen itti dhiise. Kanarratti homaa daawutiin goonoo kan immoo homaa mormiin qabu kun maal akka ta'e beektaa inni itti amaneera jechuun ka'umsa isaa isatu beeka waan ta'eef itti amaneera lammaffaa immoo wanta amma inni fidee toona amansiise maa inni wanta plagiarism yookaan immoo wanta nama biraatirraa fudhatame wayii akkana jalaa fakkaachuus taananan dhiisee kun quality tokko. Isa san immoo kan beekuun nama walaleessaas haa ta'u yookaan immoo yeedaloo san ogeessa yeedaloo santu kana beekamiti sirriitti moor hojii perfect ta'e hojjechuudhaaf immoo nama san dubbisuun dirqama. Akkaataa ogummaa isaatiin isa kabajjeetoo bakka ogummaa isaa san isa mariisiisuun waan bareeda isa sanan irraa hubadha. Garuu artistiin kana qofa irratti dippendi ta'uu hin qabu. Inni durumaayyuu artisti dhabe maal fakkaata wanti fidee dhufe naalaalidha malee ka'umsi isaa isaanii miti waan ta'eef. Waan hundas immoo nan hojjedha jechuun danda'u kan. Hin danda'u. Danda'ullee mala garuu mooyyuu wanti gara iddoo garaa garaatti dhufee
hojii bareedaa tokko akka hojjetuu fi namni hundumtuu dandeettii garaagaraa qaba waan ta'eef ogeeyyii saniin marfamee gidduu irratti waan isaa san qabatee argamuu qaba malee dirqama waan hundaan nan danda'a kanas nan danda'a kanas nan danda'a kanas nan danda'a sun hojii bareedaa hin taane wayii akka hojjetu si taasisa. Hojiin artii keessumaayyuu hojii walooti innumaa shakkiin qabu jechuun ogeessi biraa ogeessa kan biraatiif waan tokko ni guuta. Inni fakkeenya weellisaadha yoo walaloo danda'e namni biraa yeedaloo isa gargaara inni immoo walaloo nama biraa gargaara kuni waanuma jiru. Garuu ka'umsa akkasi jala ajjeesutti ta'uu hin qabu. Amma ati osoo kitaaba tokko barreessite kan si qeequ baay'ee jira kan si deeggarus baay'ee jira. Garuu ati warra si qeeqan san laaltee yoo hafte amma yaada ani sii kennu keessaa hunda isaan fudhattu miti. Sana barba kiritisizimii waan biraa miti jechuun yaada wayyaare. Jechuun wanta fudhattu hin fudhatta. Fakkeenya wanta tamma barreessitu kun siyaasa waan ta'eef si rukuchiisa waan ta'eef dhiisisiin jechuu mala abbaan ta'e. Yaadota kufoo wayii namni si kaasan illee jiru. Yoollee abbaa ta'e birallee bakkee kana agarsiisuufanii yoo jetteellee dhimma qaamni ilaallatu fa'aa bira qabdee yoo deemte laaleet ati waan itti dadhabdee fidde san kunis hin deemsisu gara biraa deeme agarsiisii yookaan gati faasiin jedha. Kunis irratti hundaa kan fudhattu jira kan fudhachuu dhiisuu qabdu jira garuu ka'umsi sidha. Wanta san laaltee lubbuu itti turtee kan fidde sidha. Kallattii kanaan laalee kana keessaan gatu ijjennoo jedhu qabaachuun dirqamaa jechuufan. Kana nan gataa kanan gatu wanti jettu jiraachuu qaba. Walumaa galatti sirba keessaan gatuu hin qabdu ijoollee. Garuu waan gatteef guddisuu illee dandeessa kara fuulduraatti yaadichi jira waan ta'eef walaloo bareedatti barreessee waan guddisuu qabu guddiseetoo uummata biraan gahu akka gahu abdii guddaa qabna. Mi'aati kanuma wal qabsiisnee wantiin otoo ani guddifadhee waan kanarratti hojjedheetoo fuuldurri koo bareeda ta'a anis immoo gammadaan ta'a bara jireenya kootii keessatti jettu gamuma ogummaa aartii kanaan wal qabatee weellisummaa irratti ta'uu danda'a gama walalootiin ta'uu danda'a ogummaan ati guddifachuu barbaaddu maali? Ragada moo nagada? Hayi sirriidha kan jechuu barbaadde gara fuulduraa maalinni kaayyoon kee amma weellisaa akka taate beekamaadha. Weellurraa muuxannoo akkamii fudhattee weelluun si deemsisa moo artuma keessa ta'ee gama biraa yaaduuf deemta waan akka jechuuti. Ani aartii sirba hojjechuu irras sirba sagalee bichaa hojjechuuf osoo hin taane amma danda'ame walaloo fi jeedaloo ijoollee kan ofirra darbee ijoollee biraafis nan hojjedha. Kophaa kootii mitis kanani walaloo jeedaloo jennu ijoollee weellistoonni akkuma dura jennu hin jiru. Waa'ee aartii irratti warroonni caalaa muuxannoo qaban hin jiru waan ta'eef isa waliin ijoolleedhaafis walaloo jeedaloo hojjenna. Kanarraa kanaaf immoo akka nani aartuma keessa jiraadde kan ittiin itti fufu fiilm tara soya baradheen ture mata magaalaa sulultaatti tara baradheen ture baradhee darbaa ulaa baruudaa kan jedhama baradheen ture isa sanii inni kun duubatti harkifatee ture beektaa amma barachaa ture suni amma iddoo sun amma fiilmiin afaan oromoo fiilmi tiraateera afaan oromoo garbachuuf jennaan akkuma biyyattiitu baay'ina hin jira yaadu isa kana aartii sirbarra sirba caalaa waa'ee kanarratti xiyyeeffadhee jira yoo rabbiin jedhee waan kana jajjabeessuun abdii gara fuulduraatti abdiin qaba. Gara fiilmii fi tiyaatiraatti illee waan bareeda. Mee hawaasni keessatti guddatte keessatti aadaa garaagaraa qaba duudhaa fi safuu garaagaraa keessatti kan guddatte hawaasni kun waan kana hundayyuu qaba. Ati mee iddoo guddatte san keessatti hawaasa guddatte san keessatti duudhaa wayii yookiin immoo sirni wayii sirnati argaa guddatte wayii jiraate otoo waan kana gara aartiitti fideetoo guddisee waan kana mul'isuun barbaada jettee wanni yaaddu wayii jira. Kan akka goobeefaa jira fakkeenya yoo kaasne salaalee kan biraas jira wanti aadaa keessatti mul'atan osoo aartiin mul'ifamanii wanti jettee yaaddu aartii keessatti akka jechuutti gaafa jettee bisaan afaan oromoo waan dhaga'an jirre fakkaata afaan oromoo koo ifa miti dabalata jennuudha. Dabalata dabaluu barbaade. Garuu si galaaraa naa galaa jira. Sirriidha maaltu jira beektaa? Akkuma jechaa turte Oromoon
aadaa qaba, Oromoon duudhaa qaba, Oromoon safuu qaba. Oromoo keessaa wannoon hin hojjetamne wanno hojjechuu nu hafan baay'een hin jira. Wannoo isaa sanii wannoota kataa san yookaan immoo warroota sirriitti irratti hin hojjetamne sanii akka uummata barsiisutti akka uummata bashannansiisutti uummata suman keessaa fuunee hawaasatti uummataaf hojjenna waan ta'eef hawaasa biraa fuuteeti tan hojjettu waan ta'eef hawaasa keessa wannoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf sirboonni hin hojjetamne hedduun hin jira. Hojennu sirbaa amma sirbii yeroo gaa'ilaa wannoonni sirbamu jira. Sirboonni yeroo ayyaanaa Oromoonni durii sirbaa turan gara ammayyaatti aadaa sirbaa turanii ammayyeessanii wannoonni akkasii sun wannoonni hojjetamu hedduun hin jira waan ta'eef isaas sana hojjechuun barbaachisaadha. Kanaafiyyuu wannoonni hafe kana guddaadha. Kanaafiyyuu baay'ee jira. Hojjennee mul'isuun dirqama aartistootaatiin jira. Tiyaatira ammoo gara fuulduraatti guddisuun barbaada waan jettee fi gara tiyaatiraatiinis sirna fuudhaaf heerumaa sirna boo'ichaallee karaa tiyaatiraatti fiddeetoo mul'isuu dandeessa waan baay'eetu hawaasa kee keessa jira waan ta'eef iddoodha iddootti immoo garaagarummaa qaba miti akka atimee akka barataa aartii tokkootti tiyaatiraa tokkootti sirni fuudhaaf heerumaa waan kun iddoodha iddootti garaagarummaa qaba isa san baasteetu iyyuu mul'isuu danda'uuni karaa ani amma sirna fuudhaaf heerumaa waltajjii irratti fidii agarsiisi yookaan immoo gara tiyaatiraatiin fidii osoo naan jette naachuraalizim istaayilii jedhu nu fidee natti tola. Izimoota baay'ee jira ture. Simpoolizimiin jira, naachuraalizimiin jira, realizim. Weeyin jira kallattiin aartii tokkotti mul'istu. Naachuraalizim jechuun akkasi baatisan jechuudha. Yookaan immoo akkuma bu'eetti yookaan akkuma mul'atutti. Waa'ee mukaa haasa'uu barbaadde riil muktii guddaan isteejii irratti mul'achuu qaba. Waa'ee fuudhaaf heerumaas immoo yoo kaaste wanta gaafa wal fuudhanii galan mucaa fi micoon yeroo dura wal argan galgala fuulletti mul'achuu qabu. Waan ati deemtuuf beeka. Izimiit akkas jedha kaasi waan naan jetteen. Garuu kana yeroo jedhu biraa dabarruuti haati jechuun itti cime ati fiilmitti soo dhufte akkuma atu jette wanti hin kaane Oromoo bira wanti hojjetaman opportunity baay'ee jiru. Oromoon dureessa jechuun wanta gara artiitti dhufuun waan baay'ee qabna. Nu hunduu isarratti osoo hojjennee baay'eetti milkaa'uu ni danda'ama jedheen yaada. Gara sirba isaa ammaattaa dhufna. Isa gidduu jiru. Warroota viidiyoon hojjetamaniif keessaa warra sadirratti haasofna har'aaf. Kan hin hojjetamnes odiyoo irratti kan hafan sadarkaa odiyootti kan hafan baay'eetu jiraachuu malu. Garuu amma irratti kan haasofnu kan uummata bira ga'ee yuutiib irratti gama biraatiin gama sooshaal miidiyaatiin yookaan immoo gama miidiyaa biraatiin warra uummata bira ga'ee irratti haasofna. Sirbi kee itti aanu maaliin ture? Sirbi koo itti aanu of ilaalleedha. Of ilaalleedha. Of ilaalleen waa garaagaraa jira beektaa. Jaalalli sun argatteetta. Daawwitiidha. Daawwitii jechuu dandeenya of ilaallee? Of ilaallee daawwitis jechuu hin dandeenya. Lammata immoo waa tokko fakkeenyaaf ati maatii kee bulchita yookaan immoo maatii ati horatte keessatti adda duree ta'ee yookaan immoo situ asiin qajeelcha keetiin deema. Bitiree ati amma ati abbaa banaatii ati banaatee jirti. Maatiin kee ijoolleen ati horatte jira. Gaafa ijoollee sanii ijoollee keessan keessaa tokko ani jechuun amala garaagaraa miti qabmuree ijoolleen amala garaagaraa qabu waan ta'eef amala garaagaraa gaafa qabaatanii of ilaallee isinni jedhamu soorgoon isaa mucaa san yookaan immoo daa'ima keessan gaafa miite. Miidhamaanis tana yoo waa tokko goote itti walijjiin rakkatu suma beekta. Dura maal gochuu qabda? Of ilaaluu qabda. Dura xiinxaluu qabda waan saniin gochuun dura. Bal'istee ilaaluu qabda. Mucaa kana gara gorsaatiin daa'ima badaa keessanii gorsitee maal akkasittiin deebisuu qabda malee yookaan rukuttee maal akkas gaafa miitu ta'e miidhamu
suma waan ta'eef duuba deebitee of ilaaluun dirqama keetii. Nam miidhamoo nam miidhuu jettee of ilaaluun dirqama keetii waan ta'eef sirbichi sun waan kana qaba jechuudha. Sirbichi qabiyyeensaa jechuun amma of ilaallee maal akka jechuu akka ta'edha interpretate kan nu godhe yookaan immoo kan inni nu hiike. Of ilaallee jechuun hiika akkanaa qabaa kan jedhu nutti himte. Qabiyyeen sirbichaa kan duraanii jaalala nuun jettee jirta. Kan kanaa kunis jaalaluma sirbichi maal jedhate kootu yaa iftuu gaanamaa hundumtuu sumaam naa jibbuu nuumati ramaanaa karootoo walumaan jabeeffannaa irbu kootu yaa iftuu gaanamaa guulallee laaftoon naanna'ee kootu yaa iftuu gaanamaa yaa ulfoo qa'ee oromtichaanga kootu yaa iftuu gaanamaa siidam dadhamee naaf dadduu kootu yaa iftuu gaanamaa numatu waliif qooricha jedha sirbichi. Kootu yaa iftuu gaanamaa hundumtuu sumaam naa jibbuu nuumati ramaanaa karootoo walumaan jabeeffannaa irbu. Kootu yaa iftuu gaanamaa hundumtuu sumaam naa jibbuu nuumati ramaanaa karootoo walumaan jabeeffannaa irbu. Iftuu ganama jechuudha. Ganama aduun ganama baatu suni sisin gubuu sitti sin qorru beektaa. Bakka dasseedha ganama amma caama ifannamaan akka jedhu mitiree gadi baanii kanaaf wanni suni sin gubuu si. Jabeenya qaama daa'immaniitiif illee wanti suni barbaachisaa jechuudha. Baay'ee artiin akkanaa kun jechuun hin mul'ata baay'ee sirriitti hawaasa keessattis baha biiftuu kana fakkeenya baay'ee itti fudhatu gara amantaatiinis yookaas ta'e waan baay'een gara baha biiftuutiin dhufa. Abdiin namaa kan dhufu lafti nu bariiteenis abdiidha miti lafti yoo bariitu biiftuun gara bahaa mul'atti. Gara dhiyaa kana du'aan fakkeenya kaasu ta'u yeroo baay'een ka'u. Naagaleera wanta ati kaasuu barbaadde kanuma ka artii jechuun waan tokko abdii jiru tokko yookaan immoo wanta hawwisiifattu tokko amma inni biiftuu ganamaatiin fakkeesseera. Kana amma simboolizim wanta jedhu sana keessatti fudhachuu dandeessa. Siigalee fakkeenya amma namni baay'een makoodaadhaan nageenya jedha miti. This is symbolism. Quraan immoo baha biiftuu sun ta'e dhiya biiftuu jechuudha du'a dhala namaati jechuudha. Quraa kana yookaan immoo arraagessa kana hoo amma amantaa irratti fudhatte ergama wayii fudhatee achumaan badee simboolizim jedhama. Innis amma simboolizimii sana fayyadame namatti tola. Sana booda dimbilaala ta'uudha. Jiidaloo sadi qaba. Dimbilaala ta'u jechuun maal dimbilaalli waa mi'eessituudha mire. Mi'eessituu keessatti waan akkasitti nurgaa waan ta'eef dimbilaala ta'u jiidaloo jedhuudha of keessaa qaba. Dimbilaala ta'u maaloolattu si yaada sin obsuu kobaana dubbisaa jaalalli kee galoo ta'u kinoona ukkise jedha. Galoo jechuun galaanuma bishaan irra ceene kan ceenu kana miti jechuudha. Namoonni tokko gaafa sirbitu namoonni galaana gaafatu bishaan waan jettee sirbitu fakkaata. Garuu galaanni kun uummata saba bal'aa uummata hawaasa kanaaf sooquuf sorqoo qaba waan ta'eef galaanni uummata bal'aadha. Uummata Oromoo bal'aa kanaadha galaanni waan ta'eef kanaadha. Dimbilaala ta'u yeedaloo sadii qaba jettee bakka yeedaloon sadan itti kinoo bireek godhan sun amma baay'ee jechuun hin ulfaata malee osoo jenne ogummaa mataasaa qaba baay'ee geerarsa irrattis wanta akkasii mul'ata. Geerarsa waan fakkeenya namni tokko yoo geeraran noormaalii jalqabanitti osuma waa'ee sanaa osoo yaadaa jirtu immoo bireek godhan ammas gara biraatitti geerarsuma ta'ee bifa biraatitti sirbillee akkasuma
maal seete laa amma sirba jaalalaatiin sirba jaalalaati gaafa jammarte amma dhuma isaa sirbuma jaalala san xumuruu qabda laala si galee amma kuni aadaa oduu jeedaloosaa sirboonni jeedaloosaa oduu sadeen isaa kun waanuma gosuma tokkodha waan wal fakkaatudha beektaa garuu waanuma uummata kana uummata kana hin barsiisaa yookaan immoo uummata kana hin bashannansiisa jedhameedha tani waanuma tokko irratti nu hojjedhe. Walumaa gala waanuma tokko. Amma sirba siyaasaa hojjedhe oduma isa san hin xumuriin jeedaloo itti immoo sirba jaalalaati miti si galaa. Tokkodha wanni hojjedhe sirba jaalalaati. Kallattii isa bu'aa bahii qaba waan ta'eef tokko ol jedha tokko gadi jedha wanni akkaataa itti hojjettamu amma sirba gaafa hojjettu takka ushetteetuma qaxxituma fuutee gaafa deebisiste ta'e wanni sun seera aartii keessatti fudhatama miti. Kanaafiyyuu bu'aa bahii qabaa of ilaalleen ol bahee dimbilaalata waan jedhu gadi bu'aa bakka akkaataa itti sirbituutu murteessaadha malee sirba wanti isaa garagara ta'ee miti beektu. Wal keessa makamee osoo hin taane hundi isaatu sirba tokko garuu bu'aa bahii qabaa tokko ol ba'a tokko gadi bu'aa malee. Namni tokko sirbituu ta'uuf beezik dandeettiin beezik yookaan immoo dandeettiin bu'uuraa inni qabaachuu qabu maali jettee yaaddaate akka ogeessa aartii tokkotti? Namni weellisaa ta'uudhaaf dursa osoo amma ishiin ta'uu barbaadde. Dursa namni tokko gaafa sirbuu fi kutannoo qabaachuu qaba. Dura of amansiisuu qaba. Hojjetteetuma namni sirbeef gaafa na sirba jettee wanti sun si burjaajessuu danda'a beektaa. Hojiin aartii obsa barbaachisa. Aartiin bu'aa bahii hedduu qaba. Haa ta'u ani yoo xiqqaate amma miti sirba kanaan eegale yoo xiqqaate bara 2003dha kanaan eegale waa'ee aartii. Naannoo waggaa 13 keessa tureera. Keessa turus biraas rakkadhee biraas wodhee biraas maal jedheen iddoo kanaan ga'e aartiin obsa guddaa si barbaachisa. Obsa qabaannani inuma hojjetta wanti duubatti si deebisuuf hin qabu dura kutannoo nan hojjedhatte sammuu kee of amansiiste taanaan walumaa galatti barbaachisu sammuu kee of amansiisuudha bakka. Sagalee qabaachuu baattu onnee qabaannan inni rakkoon qabu onnee qabaachuudha bakka inni sagalee maal eegdare kon qabu. Dhugaadha baay'ee jechuun ani amma kana nan fudhadha jechuun namni baay'een sirbituu ta'uuf sagaleen barbaachisaadha kan jedhamu akkuma namootati malee maal seete aartiin nama hunda keessa jiraamtire maaf iyyuus ne yoo barbaadde dhugaa rabbi jechuun kan keeti gaa kan si bira jiru dirqama kan kee bareedaa ta'e kan koo bushaa wanti jedhamu kallattii barameen waan ta'eef malee bareedaa kan jechaa jirtu. Amma namni sagalee qotiyoo baasu dubartoonni sagalee dhiiraa baasurra darbanii sagalee qotiyoo kan fakkaatu sagalee leenca yeroo barooda yeroo amma an dhageessisan jiru dubartoonni jechuun uumamaan jechuudha. Sagalee san oduu sirbatti fiddee yookaan itti kofaltaa yookaan itti yoollee muudii sirbaa keessa galtee ittiin sirbuu baatte kolfuun kee nafu bar. Aartiin sana gaa. Kara koomediitti gaa aartiin jennuun sana weellis. No amma nuti gaafachaa jirru namni tokko weellisaa ta'uudhaa fi beezikaalii wanni isa barbaachisu jalqaba maalidha miti? Sagaleedhaan jenneen ani osoo isa jedheen fudhadhu iyyuu. Maaliif seete namni baay'een kan jedhan sagaleedha miti? Sagalee namni sagalee bareedan qabaa jedhamu bahee sirbuu danda'a yookaan sagalee bareeda qabdaa yoo jetteen bahee sirbuu danda'a. Sagalee bareeda qabaatee walaloon isaa kan bishaan homaa hin kaasne hin jiru. Garuu immoo sagalee bushaa qabaatee sirba warraaqsaafaa kan sirban fakkeenya sagaleen isaa homaa sitti hin fakkaatu. Garuu walaloon isaa kan akka nama waa'ee aartii hubatutu beeka. Hin hubattus hin jechuudha. Walaloon isaa gaafa baay'ee siraasu sagaleen isaa homaa miti si galee sagaleen dirqamaa miti sin jechuufan. Kanas ivaaluuti gochuu qaba. Akka kiraateriyaa tokkotti taa'uu qaba sagaleenis jechuun sagalee san akkoo uumamaan dirqama sii kennamuu hin qabu. Muuxannoo yeroo dheeraa booda fiduu dandeessa. Shaakallii booda fiduu dandeessa. Addunyaan kun artiidha gaafa jennu. Ana eebbisaan ka'eetoo naan jedhee weellisaadha jechuun hin danda'u sagalee kanaan. Inni kanaan dura itti bartee dhufteedha. Garuu immoo gaafa seera artii keessa yeroo seentu jechuun kan kanaa soofnu maaliif seete? Aartii irratti yoo haasaa deemne waan tokko oola jechuun walitti
kaasnes irratti mari'achuun gaariidha jechuudha. Waan tokko cabsuun dirqama. Perform gootu waamuu dandeessa waayizee. Namoonni baay'een kana nyaatamaa weellistoonni baay'een sagalee akkuma ta'e godhanii editingiidhaanis maaliidhaanis gara ogeessota garaagaraatiin wanti ta'e sirriitti hojjetamee fi dhufaa gaafa isteejii irratti ba'anii too performii godhi jedhaman qofaan naqabee sababa garaagaraa fiduu garuu sagaleen achi biratti dhageessisanii fi kan dura dhageenye surmayyoo lingitu. Kanaafuu weellisaa ta'uuf ammas kunis ragaa baate. Istiidiyoo galtee sagaleen homaa miti fakkeenya akka bara kanatti ani sanan deeggaru garuu namni tokko dirqama sagaleen beezik ta'uun qabu siin jechuu fanan. Maaliif seete? Aartiin sagalee qofaa miti kaa jechuun amma weedaloo fi walaloon sirba qiddist osoo ta'e sagaleen kee homaa miti haa jennu kan immoo baay'ee meeloodii kanaan dura barame keessaa baheera. Namni baay'ee maaliif seete sagalee qofa kan madaalu dursa sagaleetu nama qabataa laata wanti jedhamus jira jechuun atamma sagalee bareedaa qabaattee fi osoo wanta namatti hin tolle osoo sirbite yookaan immoo wanta hawaasni tokko jaalate osoo hin jaalanne osoo sirbite yeroo duraatiif sagalee kee hin dhaggeeffatu sana booda immoo lubbuu kan itti toru wanta ergaa sirbisuun dabarsuudha malee sagalee kee miti. Sagalee qofaan firiidamiinsaa xaxame yookaan hidhamuun qabu akka jechuu jedheetis kaasee darbuun barbaada. Gara fuulduraa maal yaadaarta? Kanuma deebiin wayyuura. Gara fuulduraas hojiitti jira. Sirboota ammas hojjechaa jira. Yoo rabbi jedhe uummata biraan gahuu fi abdii qaba. Tokko silaa osoo haalli mijatee jiraate sirba bara 2016 irratti sirba ayyaanatti ture. Sirba bara haaraa sirba ayyaanattiif kan hojjedhe jira ture. Inni suni waan yeroon jala na ilaa bu'ee fi bara kanaan nan dabarse. Sirba bara haaratti bara 2017tti uummata koo bira kan gahuu fi sirba ayyaanaa qophii hooti. Isaan asitti garuu sirba jaalalaa sirba tokkos hojjechaa jira. Rabbi jedhee yeroo dhiyootti isa uummata biraan nan ga'ee abdii qaba. Qondaalli kun nama jaalalaati baay'ee. Sirboonni isaa sadan kanaan dura dhageenyes keessatti kaabira yookaan immoo qabaatanis baay'een isaanii jaalala irratti dipendi ta'an miti. Ammas jaalaluma irratti hojjeta. Fuulli isaatu jaalala weetiin akka ittiin qabamne jechuun yeroo hundaa sin argaa akkan jenne. Kanaaf sirbi kana dura hojjetame viidiyoo sadeen hojjedhe keessaa bara darbe yeroo dhiyoon hojjedhe sirba maafsi foola jiru tokko jira. Maafsi foola jiru jira. Sirba sanii innaa Oromoo Walloo irratti abda qabsiisanii akka dura jedhe Oromoon kun beektaa Oromoo nama jaalata. Oromoon jaalala beekaa. Oromoon hammataadha. Oromoon saba bal'aadha. Beektaa saba bal'aa kana saba nama jibbine kana osoo inni nama jaalatu taane miti inni jaalatu sun immoo deebi'ee daba waan biraatti yaada beektaa. Kanaaf innaa Oromoo Walloo irratti abda qabsiisan innaasan sirba san innaasan hojjedhe. Innaasan hojjetame jechuudha. Maaf si foola jedha sirbichi. Maaf jennaan uummata jaalalaa kana gaafa akkasittiin waan isaaf hin malle yookaan immoo waan inni yaanne gaafatti haguuganii waan akkanaa kana godhanii baay'ee ishee gaddisiisa. Oromoon ofii lafa rafee keessumaa algaara raffisuu barbaada. Kanaaf uummata jaalalaati. Yeroo saniidha sirbi kun tanan hojjedhe. Waan baay'ee jedhama Oromoon ofii lafa rafee nama sireerra raffisaa. Ofii lafa rafee nama itilliirra raffisaa. Ofii bishaan dhugee keessummaaf aannan kenna. Oromoon kana ta'ee osoo jiruu waan isaaf malu galata isaaf malu argachuurra faallaa sanaatiin jibbaan yaamamaa jira. Alagaan hin nammatillee deebi'ee bofa itti ta'aara. Kanarratti samma dabalata keechuun badiidha naan jedhe. Duratti maallaan jettee ifaadha baay'ee jechuun dhuguma waan akkanaati irratti hojjechuu qaba. Keessumaayyuu bara kana keessa jibbiinsi kallattii garaagaraatiin
Oromoo fi Oromummaa irratti darbatamaa jiru akkuma ati jette san wanta mul'atudha. Sana akkasumatti kallattiin jala dhaabbachuurra artiidhaan waan tokko darbachuun adda keessa barbaachisaadha jetta. Sirbicharraa xiqqoo isaan dhageessisuu dandeessaami. Hin gadhiifamne garuu jechuus dirqama yoo dirqama godhate yoo barbaadde. Sirbootuma gadhiifame keessaa maaf si foolan jedhu maaf si foole si bedhu geerarsaan ka'a. Keessa garaa dhiiraa baasanii na arganii obsuufis dadhabee na didee garaanii biddeen nama quubsuu eleerraatti beeku gaangeerri maafuutu sangaanii sinnaluu daba maaf akeeku. Kangarar kanamne kunuunsa guddifne diina ofii torre deebitee nu gubdee nama qaaneessitii hin qaanofneen booddee hayyuutu dubbate kurkuriin hin argu warree guyyaa baddeen. Sagaraa dhiiraa baasanii arganii obsuufis dadhabee na didee garaanii hiitee nama quubsuu eleerraatti beeku hangeerri maafuutu sangaanii sinnaluu daba maaf akeeku. Karaa harkaan namne kunuunsa guddifne diina ofii torre deebitee nu gubdee nama qaaneessitii hin qaanofneen booddee hayyuutu dubbate kurkuriin hin argu warree guyyaa baddee. Ani geerarsaa. Oguma wantichi. Miira keessa galeen ture. Jechuun miira na baase. Wanta dubbate san waanuma ibsuudha. Jechuun artistoonni maal jedhu keessumaayyuu immoo warri harkatti waan guduufanne warri harkatti waan qabne qabeenyi kiyyaa uummata kiyyaa jedhu ture. Kaayyoon miidiyaa keenyallee kanuma. Kaayyoo biraan qabna. Qabeenya artistootaa uummata ta'uu artistoonni immoo uummataaf jiraachuu waanuma beekamuudha garuu akka cimu qabuudha yeroo hundaa lallabni keenya. Atan fakkeenya sirba yeroo jalqabdu yeroo barumsarra jirtu laayifiin kee hardship yookaan immoo wanta namatti hin tolle fa'aa akka taate nu kaasteertanii bal'inaan irratti naasofne bira dabarre malee. Namni tokko egaa guddachaa deemu kan yoo jiraachaa deemu kaleerra har'a wayyaanoo jiraate galata jechuunis waan tokko jechuun kalee darbanii har'a arguunis waan tokko kaleerraa wayii barattee boru fooyyeffachuun sirreeffachuunis waan tokko. Egaa artiitti dhufte laayifiin akkam fakkaata jechuun yeroo tokko hojjetteetis hammasiif malu argachuu dhiisuun waanuma jiru jireenya keetiin oo garamitti deemaa jirta durirraa har'a wayyamoo bakkasuma jirtamoo ammi tokko jijjiiramni akka mul'atu naa gala garuu bakka barbaaddullee amma yoo ga'uu baatte gara fuulduraa nama ga'uu danda'udha ati maalirra jirta amma laayifii. Amma akkuma dura jechaa turre aartiin muddama hin qabu guyyaa qaba guyyoota lakkoofsisaa ji'oota lakkoofsisaa waggoota lakkoofsisaa muddamte taanee iddoon geessu illee jiru. Ani sirboota kana hojjedhee ijaa fi gurraa uummata kooti biraan ga'uuni anaaf waa tokko akka salphaatti bitti aanee siin ga'e waan ta'eef uummata kootiin biraan sirboota kana ga'uurra kan hafe amma ammaatti sirboota hojjedhe kanarraa bu'aan argadhees yoo jiraachuu baate hawaasa koo biraan ga'uun koo baay'ee na gammachiisa baay'ee ittis boona innuu anaaf bu'aa tokko qabeenya caaluudha waan ta'eef uummata koon qaba waan ta'eef gana abdiin qaba gara fuulduraatti. Kuni waan tokko jabaadhu kunis onnee tokko baay'ee egaa mee dhumarratti qeddasti yoo gaafii qabaachuu baatte sagantaa keenya asumaan gabaabsuuf dajuun
waan irratti haasofni irratti dabalata dhuma irratti wanti jechuu barbaaddu jiraate yookaan immoo gara fuulduraa gaa hojii baay'ee hojjechuuf nan yaala jetteerta. Haala yeroo irratti faa wanti yaaddee jechuun osoo hojjetame yaada jedhutu jira. Isaan irratti faa maal yaaddaa Oromoo fi Oromummaa amma walitti gamaa jiran kana irratti faa gara fuulduraatti yaadni kee maalinni yookaan immoo kana wal qabatee dhaamsate qabdus kan dhaamsi nan qabu maal turseete akkuma haasaa turre waa tokko kana artistoota fan qaba. Gaafa waa hojjenne gaafa waa dalaynu yookaan immoo sirba hojjechuuf deemnu artistoonni reefu dhufnu yookaan immoo sirba hojjechuuf kaanu walii yaa mari'annu. Maaf jennaani akkuma waan wantaane of fuunee gaafa istiidiyoo deemnee sirba sirbine tokkoffaa maallaqatti baafnee yookaan beekamtii ittiin erganne yookaan maallaqatti hin erganne waan wantaane fuunee istiidiyoo deemnee yookaan sirba namaa fuunee yookaan maal jechuurraa namoota fuuldura jiraniin yaa mari'annu wal jajjabeessinee haa hojjennu jedhaani warroota reefu sirba hojjechuuf yaadaniini. Namoonni immoo nu fuuldura jiran beekamtii nu caala muuxannoo qabanis immoo artistoota warra isaanii mari'atu kana yaa jajjabeessan hin jedhaan hin jedha. Kanaaf amma beektaa yeroo eeggate sirba yookaan immoo waa tokko yeroo isaa eeggate hojjechuun dirqama. Yeroo kana uummanni keenya maal akka yaadaa jiru beektaa yeroo kana haalli jireenya qaala'ee miti. Garuu uummanni haala jireenya qaala'e kanaa miti tanii waaqa kadhachaa jiru. Nageenya kadhachaa jira. Oduu nageenya bu'eetuma maal jedheedha. Kanaaf garanaas ta'e garas uummata kanaaf jedhanii wanni addaa jiraate oduu nagaan bu'ee uummatni baay'eetti gammada. Kanaafiyyuu kat jettee atuyyuu. Qaala'insa jireenyaa faarsuurra nageenya faarsuun wanti hunduu akka tasgabbaa'u taasisaadha dhaamsi keeti. Dhaamsa guddaadha guddaa galatoomi dhugaa. Bisa gaaffii dhufaa qabda? Qabu. Tole akkuma jalqabneeni turtii bareeda waliin qabna turre keessummaa keenya kabajaa taatee asitti waan nu affeeramteef guddaa galatoomsiin jenne irra deebiidhaani. Waan fuulduratti immoo hojii guddaa hojjattee hojii kanarra fooyya'aa wayii hojjattee uummannis jaallateen nutis jaallannee sagantaa biraatiin akka istuudiyoo keenyatti lammaffaa si affeerraa abdii guddaan qaba. Guddaa galatoomsiin jedha. Galatoomii dhumarratti maaliifan jecha isaa barreessee mata duree gaarii nuu kaase jechuun uummanni amma hiraara uummanni keessa jiru rakkina uummanni Oromoo keessa jiru akkuma waliigalatti waan mul'atu inni gabaabsee bira darbe jechuun qaala'insi jireenyaa nu gubaa jira. Sana caala garuu waa'ee nageenyaa baay'ee nu yaaddessaa jira waan ta'eef uummanni waa'ee nageenyaa kadhachaa jira. Kanarrattis hojjechuun dirqama artiistootaati waan jedhu kaasuuf yaalee galatoomii akkuma shin jette gara fuulduraa kana caala hojjettee milkooftee akka wal agarru abdiin qaba. Tole ka hordoftoota daawwattoota keenya qophii nuti har'a isinii qabannee dhiyaanneen turtiin nuti weellisaa Dajanee faana taasisneen akka irraa baratan akka ittiin bashannantan abdii guddaa qabnaa. Torbee keessummaa bira qabannee haga walitti deebinutti nagaan turaa kan isiniin jennu qopheessitoonni qophii kana ana Qiddist Baqqalaa akkasumas eebbisaa jiruuti. Ogeessi kaameeraa keenyaa yeroo hunda kan nu biraan hafne Boggaalaa Habtaamuu nufaana ture. Gara fuulduraas nu waliin tura. Torbeen nagaa isiniif haa ta'u. Galatooma.